Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun sagantaa poolisii Oromiyaa torbanii yeroo hundumaa sa'aatii kanarraa eegallee kan isiniif dhiyeessinu qophii poolisii eegalleetti kan nuti jiru. Egaa isinis immoo filannoo keessan OBN taasifachuu duba garaagaraa teessanii nu daawwachaa dhufaana kan turtan yoo ta'e egaa qophii keenya jalqabaa keessatti oduu taansuudhaan immoo qophiilee wal duraa duubaan kan qindeessinu ta'a. Egaa istiidiyoo irraa immoo sagantaa beeksisaa gaxooroo qophii kanaatti isin faana turtii kan taasisu Ahimed Garaddaa fi ani Girmaa Magarsaa waliin kan jirru ta'a. Qophii keenya irraa keessatti akkuma ati jalqaba kaasuuf yaaltetti Girmaa dhimma ispoortii poolisii Oromiyaa irratti qophii xiyyeeffate qabna. Egaa ce'umsaan booda oduu poolisiitiin walitti kan deebinu ta'a. Turtii gaarii. Daawwattoota keenya oduu keenya har'aa qorannaa raawwii bara 2018 eegalla. Qajeelchi poolisii godina Arsii Lixaa raawwii hojii poolisii aanaalee godinichaa fi magaalota kan bara 2018 qorate. Qorannaa kanaanis hanqinaalee jiran baqsuun ciminoota jiran immoo akkaataa itti fufsiisuun danda'amu irrattis mari'ataniiru. Ahimed Taqasaa dabalata qabama. Qajeelchi poolisii godina Arsii Lixaa raawwii hojii bara 2018 qorate. Qorannoo raawwii hojii kanaanis hanqinaalee jiran baqsuun ciminoota jiran immoo akkaataa itti fufsiisuun danda'amu irrattis mari'ateera. Ajajaan qajeelchi poolisii godina Arsii Lixaa Komaander Muhammad Otticha hojiin nageenyaa fi olaantummaa seeraa mirkaneessuu kunis tajaajila qabiinsi yakkamtootaa fi to'annoo nageenya tiraafikaa karoora bara 2019tti hojii xiyyeeffannoon hojjetamuu qabu jedhan. Nu qofa osoo hin taane qaamni nageenyaa ana gidee hawaasni qe'ee ofii eeggate waardiyaa nageenyaa ta'ee poolisii keenya waliin akka nageenya isaa eeggatu godina keenya godina gahaa goonee godina misoomaa goone kennee kan qabanii jiru ta'uu isaati. Inni akka qabxii lammaffaatti ilaalle hojiiwwan gama kenna tajaajilaatiin wal qabate keessattuu rakkoowwan kenna tajaajilaatiin nuqunnamaa hawaasa keenya mufachiisaa akkaataa barbaadamsanitti itti quufne kana bara 2019 keessa hawaasni keenya kenna tajaajilaa irratti quufe hawaasni akkaataa barbaadameen qaama nageenya kana cinaa dhaabbachuu akka danda'uuf kenna tajaajilaa kenna keessattuu naannoo murtaa'aa kan isaatti wal qabatee naannoo gama nageenya tiraafikiitiin wal qabatee iddoowwan hawaasni komiitti qaba jennee qaamnu kana karoora 2019 keessatti akka qabxii ijootitti qabannee hawaasa keenya tajaajila bara dhufu kana hojjenne kenneetti kan hin qabanne ta'uu isaa. Itti gaafatamaan kutaa qorannaa yakkaa qajeelcha poolisii godina Arsii Lixaa Komaander Ittaanaa Kadir Jiboo. Bara kana karoora keenya keessa gaafanne taateewwan taa'e hunda ebalutu raawwate diinatu raawwatame jechuu osoo hin taane jala deemnee garee itti uumne hojii qulqulleessinee shakkamtoota balaafamoo uummata keessa babal'atanii uummata keenya sodaa keessa galchaa jiran kana gara seeraa dhiyeessuun akka danda'amu irratti karaa adda addaatiin irratti walii galame ta'uu isaa. Hirmaattonnis raawwii hojii darbee galtee godhachuun kutannoon akka hojjetan himu. Komii illee yoo nutti dhufu komii kallattiidhaan teessisnu komataa fi komachiisaa wal bira finne achumatti maal rakkoon jennee uummanni keenya tokko yeroo tokko yakkaa fi hariiroo hawaasaa yeroo adda hin baafne waa komatu jira waan ta'eef yeroo qorataan keenyas hubachiisuu hin dandeenye akka hooggansaatti hubachiisne kenna tajaajila kutaa qorannaatiinis kennaa jirra. Bara ittaanuuf ammoo hojii bareedaa uummataaf tajaajila guddaa kennuu danda'u hanqinaalee hojii kana keessa mul'atan ammoo sirriitti xiyyeeffannoo kennine kan fooyyessinu waan ta'eef kana qabannee bara 2019 keessatti karoora cimaadhaan hojii hojjenna kan jennu yaannaa jechuudha. Xumura irrattis qaamolee nageenyaa raawwii hojii isaaniitiin fooyya'uu qabaniif badhaasnii fi beekamtiin kennameera. Haaluma wal fakkaatuun qajeelchi poolisii godina Shawaa Kaabaas raawwii hojii bara 2018 qorate. Xumura irrattis qaamolee nageenyaa raawwii hojii isaaniitiin fooyyee ta'aniif badhaasaa fi beekamtiin kennameera. Gabaasa Malaakuu Tolaaf Ubaayyoo Himme. Qajeelchi poolisii godina Shawaa Kaabaa raawwii hojii bara 2018 qorate. Qorannaa raawwii hojii bara 2018 keessatti hanqinaalee hojii keessatti mudatan furuun ciminoota hojii keessatti mul'atan itti fufsiisuuf ni hojjennaas jedhu ajajaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Komaander Adaree Tolaa. Hojiin hojjennee keessa dabarre immoo dagatamuu hin qabu. Rakkoo keessa teenyee adoonuu irratti dhuka'uu nageenya uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf hojii gurguddaan hojjetameera. Garuu immoo waan baay'ee nu hafa. Hirmaattonni marichaas hojiileen ammallee xiyyeeffannaa barbaadan ni jira jedhan. Hanqina aanaa tokko irratti mul'ate galtee godhannee gara fuula duraatti yoo deemnee waa gochuu dandeenyaa yaada jedhuun qaba. Gama qorannaa yakkaatinis galmeewwan dhiyaatan keessaa caalmaan isaanii yeroon murtee seeraa akka argataniif hojiin hojjetame guddaadha jedhan. Itti gaafataman kutaa olaanaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Komaander Taaddasee amanu. Heeroo 3,561 nu dhiyaate keessaa 2,253 RTDdhaan hojjetameera jechuudha. Qorannaa irraa kan qabnu galmee 5 aanoleen hundumtuu karaa isaan irraa danda'amu fiiganii olii gadi hojjetaniiti
Bu'aan kun galma. Hanqinoolee hojii keessatti mul'atan akkaataa sirreessuun danda'amu irrattis bal'inaan mari'atameera. Aanarraa waan guutamuu qabu bifa of eeggannoo qabuun guutamee gamanatti hin dhufu taanani asitti immoo yeroo baay'ee wal'aataa waan guutamuu qabu achitti guutamuu qabeenya irratti illee hojjechuun nurra jiraata waan jedhu kaasuu barbaada. Qondaaltotaa fi miseensota hojii gaarii galmeessaniifis beekamtii fi waraqaan ragaas kennameera. Qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaas raawwii hojii bara 2018 qorate. Magaalichatti hojii qindoominaa hawaasaa fi qaamolee nageenyaan hojjetamaa tureen alseerummaan ittifamaa jiraachuu eerame. Mahammad Kadir gabaasa dabalataa qaba. Qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa raawwii hojii bara 2018 keessatti cimnoota jiran itti fufsiisuu fi hanqinaalee mul'atan immoo maqsuuf raawwii hojii bara 2018 qorate. Akka magaalichaatti hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamoleen waloo qindoominaan hojjetaniin yakkamtoota garaagaraa seeratti dhiyeessuu irratti raawwiin jiru gaariidha jedhame. Hattuu yeroo tokko miliixee harkaa harkatti baajaajiidhaan kan hatan saamicha kan gaggeessan akkasumas moobaayilii butanii kan fiigan harkaa harkatti qabuudhaan arritiidhaan sa'aatii 48 keessatti murtii kennisiisnee ummataaf barumsa akka ta'u ummanni abdii akka horatu murtiin akkanaa battalumatti kennamuu hin danda'a jedhee namni ragaa ba'uu akka danda'u taasisuu keessatti hojiin guddaa hojjetamee jira jechaadha. Ooppereeshiniin naannoo baadiyyaa sanarratti hoggaa eegalamu diinni ufoksee magaala keessa seenaa turerre bifa ooppereeshinii magaalaatii inersiitii keenyaatiin ooppereeshinii gaggeessineen karaa hawaasaatiinis odeeffannoo argachuudhaan diinota magaala keessa seenan qabnee gara olaantummaa seeraa mirkaneessuu gara diina 16 ta'u kan murtii argatan ta'uu isaati jechuudha. Gama biraatiin hojii daldala seeraan alaa to'achuuf hojjetameenis birriin miliyoona 100 fi miliyoona 37 ol mootummaaf galii ta'eera. Daldala seeraan alaa keessattiyyuu kontiroobaandii wal qabatee wantoonni seensa magaalaa keenyaatis yeroo addaa baranas baay'ee qabnee galii galchine ta'uu isaati. Bara kana keessatti waliigala gara miliyoona 100 fi miliyoona 137 fi way to'annaa jala oolchinee kan gumurukiidha kan galchine jira, kan daldala dhimma laallatutti kan galchine jira, qabeenyota bifa adda addaatiin kan walitti qabaman waan ta'eef bara kana caalmatti hojii kanarratti hojjenneera jechuun hin danda'ama. Qorannoo kana irrattis hanqinoota gama kenna tajaajilaan mul'atan furuuf ciminaan hojjechuun akka barbaachisu addaan baafanneerraa jedhu ajajaan qajeelcha olaanaa poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa Komishinar Gargaaraa Shawaayyee Dachaasaa fi itti gaafatamaan kutaa olaanaa ittisa yakkaa bulchiinsa magaalichaa Kumaandar Biraanuu Maammoon. Tajaajila haqa qabeessa ta'ee kennuudha. Lammaffaa immoo maamiltoota keenya itti quufinsa isaanii mirkaneessuudha. Wantoonni gaafiidhaan dhufe wantoonni akka tajaajila manaas dhufe dhuguma karaa sirriitiin hojjennee maamila keenya kana fedhii isaa guunnee jirraayi. Fedhii maamila keenya qubsinee jirraayi. Kan jedhu kanarratti kan hojjennu ta'uusaa akeektuun qorannaa keenya nutti agarsiiseera. Hojii fuulduratti hojjennu dhimma galmeetiin wal qabatu namni hundumtuu warri kana qoratu sirriitti galmee sirrii ta'e galmee qulqulluu ta'e argachuun kan saffisa qabu kan qulqullina qabu raawwachuun nurraa eegamaa jechuudha. Gama biraatiin abbaa dhimmaatiin wal qabatee abbaa dhimmaa deddeebisuu jechuun namni tokko lama abbaa dhimmaa deddeebisa taanaan deebiin laatuuf taanaan hojii keenya balleessaa jechuudha. Hojii hundinummaa kun hojjetu hojii poolisiin magaalaa hojjetu hunda xureessaa jechuudha. Kanaaf isa kanas namoota akkasii sirreessaa ijaaraa deemuun nurraa eegama. Xumura qorannoo raawwii hojii bara 2018 kanarratti kallattiin hojii bara 2019 kaa'ameera. Isin nageenyaan of danda'u qofa muuxannoo akka dabarsitan eegamaa jechuudha. Lammaffaa itti fufsiisuuf hojimaata yoo hogganne qofaadha isa. Ciminaaf hanqina keenya beeknee sirreessaa deemuu dandeenya qofaadha. Karoorri of danda'u bara dhufuu milkaa isaaf magaalicha keessatti nagaaf tasgabbiin guutuu ta'e akka jiraatu magaalicha keessatti waan amma eegalame caalmaan akka itti fufu isa kana ija qalbii kamiin akka eeguu qabdan isin irratti assaayimentii akka dabalu shakkiin hin jiru. Sochiin hawaas dinagdee akka milkaa'uuf humna poolisii cimaa ta'ee nageenya waareessuu horachuun murteessaa ta'uu qajeelchi poolisii godina Wallagga Lixaa beeksise. Kana caalmaan milkeessuuf tumsi hawaasaa murteessaa ta'uu qondaaltonnii fi miseensonni poolisii godinichaa
raawwii hojii bara 2018 taa'ame irratti dubbataniiru. Burhaanuu Naggasaa bal'ina oduu kanaa akka taanutti qindeesseera. Qajeelchi poolisii godina Wallagga Lixaa hooggantootaa fi miseensota poolisii aanaaleef magaalota godinichaa raawwii hojii olaanaa bara 2018 keessa galmeessaniif badhaasaaf beekamtii kenne. Ajajoonni poolisii sagantaa kanarratti hojii nageenya kabachiisuu hojjetamaa tureen heeruu kennuu fi yakka ittisuuf tumsi uummanni isaaniif godhaa ture guddaa ta'uu dubbatan. Nageenya biyya isaa nageenya aanaa isaa eeggachuudhaaf kallattii kamiiniyyuu nu bira dhaabbatee odeeffannoo nu kenne karaa diinni ba'uu fi diinni galu odeeffannoo nu kennuudhaan olaantummaa diina irratti akka argannu bal'aa isaa kan nu taasise hirmaannaa hawaasa keenyaadha. Nageenya naannoo sanaa nageenya aanaa sanaa kabachiisuu keessatti persentii guddaan uummata naannoo sanaa jechuudha. Uummanni naannoo sanaa nageenya kan barbaadu misooma kan barbaadu ta'uunsaa qaama nageenyaa bukkee dhaabbatee nageenya isaa iddootti deebisuudhaaf hojiin hojjete hojii guddaadha jechuudha. Ammallee hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfii humnichi diina irratti fudhatu milkeessuuf tumsi uummataa cimoo akka qabu himan. Dinagdee isaa guddifachuudhaaf nageenyi biyya kanaa iddootti yoo deebi'e batalee nageenya aanaa isaa iddootti yoo deebi'e bahee yoo gale yoo soqate namni hojii idilee isaa hunda yoo hojjetate gammada jechuudha. Akkuma mootummaan caasaa gandatti gad diriirse uummanni keenya hawaasa keenya qabannee qaamolee nageenyaa biras ni dhaabbata uummata nu dhaga'uudha ammas akka nu bira dhaabbatu. Qajeelchi poolisii godina Wallagga Lixaa bara baajataa 2018 hooggantootaa fi miseensota poolisii hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuun nageenya hawaasaa kabachiisuu irratti raawwii olaanaa galmeessaniif badhaasaaf beekamtii kenneera. Kanaanis aanaan Gimbii sadarkaa tokkoffaa, aanaan Najjoo lammaffaa fi Sayyoonooleen sadarkaa sadaffaa ba'uun waancaa argataniiru. Beekamtiin argatan fuulduratti hojii olaantummaa seeraa caalmaatti mirkaneessuuf kan isaan onnachiise ta'uu ajajoonnii fi miseensonni poolisii godinichaa kunneen himan. Badhaasi nuti har'a fudhanne qaama nageenyaa sadarkaan jiru aanaa keenya duwwaa ni ilaallatu jechuudha. Nageenya naannoo sanaa nageenya aanaa sanaa kabachiisuu keessatti persentii guddaan uummata naannoo sanaa jechuudha. Boris iftaanis illee nageenya naannoo sanaa sirriitti lafa qabsiisuudhaaf hawaasa keenya bal'aa qabannee hojii guddaan nu eeggata waan ta'eef kanaaf hawaasni keenya guddaa galatoomuu qaba. Gama nutti kenname bu'aa buusuutiin sadarkaa tokkoffaa baanee jirra jechuudha. Diina amma uummata Oromoo kana dararaa jiru kana keessatti kutannootiin ammallee hankanaa olitti uummata kana nagaa buusuuf uummata nageenya uummata kana eegsisuuf halkanii guyyaan daran kanaa olitti hin hojjenneeti kaayyoo guddaa qabnaa. Humni poolisii godinichaa qindoomina hawaasaa fi caasaalee nageenyaan karoora aggaammii diinaa fashaleessuun karoorri mootummaa akka milkaa'uuf gahee leencaa kan raawwatan ta'uu ajajaan qajeelcha poolisii godina Wallagga Lixaa Koomaandar Geetahuun Naga'oo dubbataniiru. Gara fuulduraatti nageenya godinichaa kabachiisuuf karoora addaa qabamee jiruuf caalmaatti of qopheessuu akka qabanis dhaaman. Uummanni mootummaa ofii jaallatu filateera. Nabusha kan jedhu warri kana falman jibban fedhii dhuunfaa isaanis giddugaleessa godhatanii siyaasa isaanis giddugaleessa godhatanii kufaniiru injifatamaniiru. Itti gaafatamaa waajjira nageenya godinichaa obbo Ifreem Bayyanaa fi itti gaafatamtuun ijaarsa paartii badhaadhinaa Aadde Gannat Maammoo injifannoowwan bara kana akka mootummaatti argameef tumsa hawaasaa fi humna nageenyaa godinichaa galateeffatanii fuuldurattis hojii jalqabame caalmaatti itti fufuu akka qaban dhaamu. Oduu yakkaatiin immoo bulchiinsa magaalaa Baatuutti himatamaan yakka gowwoomsuu raawwate hidhaan adabame. Akka galmeen qorannaa yakkaa ibsutti gochaa kanaan himatamaan namoota sodaachisuun maallaqa fudhachaa tureera jedhame. Maammar Kadir guutuu oduu kana akka taanu qindeesseera. Bulchiinsa magaalaa Baatuutti himatamaan Wandasan jedhamu maqaan masoo Wandiyyee Gammachuu jedhamuun of waamu ani miseensa odeeffannoo tika nageenya biyyoolessaati natu dhimma keessan isiniif xumura jechuun namoota 5 ta'an gowwoomsee birrii irraa fudhachaa ture. Himatamaan Wandii yookaan Wandasan Gammachuu Shumbee jedhamu kun aangoon qabne fayyadamuudhaan ta'ee itti yaade aandannetii Oromiyaati yookaan immoo tika biyyoolessa Oromiyaati jechuudhaan aangoon qabnee fi gahee hojii isaan qabne ofitti moggaasuudhaan uummattoota miidhamtoota naannoo nama 5 kan ta'an guyyaa garaagaraa fi baroota garaagaraa keessatti gowwoomsaa qarshii 200,000 fi 60,000 kan irraa fudhate. Kan fudhate immoo karaa baankii ta'e isaatiin galee jira. Isteetimentii baankii maqaa himatamaa kanaatiin kan galeef jira kan harkatti fudhatee jira jechuudha. Ani daaninnatiidha. Kuma godhan kafalaati baay'ee ajaja nuuf kenne. Yoo daaninnatiidha waan ta'eef qaama seeraa ajaja inni nuuf kenne fudhannee kuma godhan kennineef. Erga kenninee booda konkolaataan nuun baanee bulanii bariisaa ashawaallee jissanii
Baankii siiqqeettis 500 adabamnee baane. Mootummaan ashawaallee nurraa fudhateeti. Inni ammoo ashawaanis hin fudhatamu ashawaa wajjin baatan nuun jedhee nu gowwoomse nu sobe. Poolisiinis himatamaa to'annoo seeraa jala erga oolchee booda galmee ragaa namaa fi abbaa alangaatiin erga irratti qulqulleessee booda mana murtii olaanaa godina Shawaa Bahaaf ergeera. Manni murtichaas galmee ragaa poolisii fi abbaa alangaarraa argate erga mirkaneeffateen booda dhaddachatti bana ooliin himatamaa Wandasan Gammachuu hidhaa cimaa waggaa 8 baatii 5 fi birrii 10,000 akka adabamu itti murteesseera. Himatamaa fi namoota biraa akkasumas hawaasa naannichaa ni barsiisa jennee manni murtii kan itti amane sagalee guutuudhaan hidhaa cimaa waggaa 8 fi baatii 5 guyyaa dhimma kanaaf himatamaan qabamee kaasee kan shallagamu murteessee jira. Hawaasni tajaajila barbaadan argachuuf qaama dhimmi ilaallatu dubbisuu qabu malee faddaaltotaan gowwoomfamuun hin qabuun immoo dhaamsa namoota dubbisneeti. Namni mucaa kan saddeessu hin jiru jennee taasifaa kunnee akka magaala bulbulaatii fi aanaa Adaamitti dhutti taasifaa kunneen himachuu sodaatanii qaamni qabee sadarkaa kanaan isaan gahe akka sadarkaa Oromiyaatitti ani baay'ee galatoomfadha. Namoota akkanaa kan eenyummaa isaa nama hin beekne nama dhimma imaanan taa'e namaa galeetiin imaanan taane galee hawaasa keenya dogongorsiisuu fi burjaajessu dhimma isaa kallattiidhaan qaamni dhimmi ilaalu bira gahee furachuu osoo qabu gidduu deemaa fi gidduu deemaa tokkoyyuu dhimmi seeraa hin barbaachisu waan ta'eef dhimma isaa qaamni dhimmi ilaalu bira gaheetiin dhimma isaa eenyu bira furamaa fi eessatti furamaa fi gaafatee bira deemuu qaba malee namoota akkanaatiin gowwoomfamee hawaasni keenya saamamuu qabu. Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Luugoo aanaa Migiraatti himatamaan yakka saamichaa raawwate hidhaan adabame. Murteen kennames himatamaa ni barsiisa fakkaattota isaa ni akeekkachiisaa jedhame. Gabaasa Taamiraat Geetaahuniif Naafiyaad Kumsaa. Himatamaan Abbaayinaa Tafarraa jedhamu bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Luugoo aanaa Migiraa iddoo addaa Gibee jedhamu qaama seera kabachiisu fakkaatee imaanaa mootummaan itti kenne cinatti dhiisuun karaa qaxxaamuraa duroomuuf jecha meeshaa waraanaa fayyadamee saamicha osoo raawwatuu qabame. Balaayina Tarrafa Simmanyi jedhamu kun meeshaa waraanaa mootummaan hojii uummataatiif itti hidhee kenne faayidaa ofiitiif oolfachuudhaaf jedhee faayidaa dhuunfaa isaatiif itti fayyadamuuf qabatee bahee namoota dhaabee warqii sa'aatii moobaayilii irraa fudhachaa kan ture ta'uusaa qorannaa keenyaan irra geenye dhumarra galmee keenya ragaa jalatti mirkaneessinee ragaa naannootiin meeshaa waraanaa inni hidhachuusaa adda baafannee dhaabbanni hojjetu inni Midir Baaburii Itiyoo Jibuutii achitti kan ramadamee hojjetamu poolisii federaalaati achi hojjeta. Isaan illeen haala qabatamaa amala isaa maal akka ture hojii irratti haala raawwisaa hundinuu barreessanii. Yakka raawwachuusaa ragaa poolisii fi abbaa alangaatiin erga irratti qulqullaa'ee booda mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaatti ergame. Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaas galmee ragaa dhiyaateef ragaa qulqulleeffatee booda dhaddacha tibbana ooleen himatamaan Abbaayinaa Tafarraa jedhamu hidhaa cimaa waggaa 18 akka adabamu itti murteesseera. Galmee kana maqaa isaatiin qulqulleessinee abbaa alangaa godina magaalaa Adaamaatiif dhiyeessine abbaa alangaa godina magaalaa Adaamaa mana murtii godina magaalaa Adaamaatiif dhiyeesse himatamaan Balaayina Tarrafa jedhamu kun gaafa 23/12/2018 dhaddacha ooleen hidhaa cimaa waggaa 18 akka adabamu ta'ee jira jechuudha. Qaamoleen nageenyaa aanaa Migiraa hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamolee waloo waliin hojjetameen namni yakka raawwate himatamaan kun to'annoo seeraa jala oolchinee jedhuun. Karaa qaxxaamuraatiif diroomuuf jecha qaama nageenyaa ta'anii nageenyatti hirkatanii nageenya dawoo godhatanii saamichaaf bobba'an uummanni hanga dhumaatti duuka bu'ee odeeffannoo fidee ijaaramee gara waajjira poolisiitti fidee murtee barsiisoo akka irratti fudhatamu kan jedhu dhaamaaf. Nam tokko osoo miidhamiin meeshaa fi miseensa poolisii federaalaa kana to'annee gara seeraa kan dhiyeessineedha jechuudha. Moobaayilii inni hates osuma fiiguu darbee jechuudha bilbila lama darbee haala kasaan barbaannee bilbila faana qabnee gara seeratti dhiyeessee murtee seeraa kan argateedha jechuudha. Namoonni dubbisni olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uuf hawaasni nama yakka raawwatu kamiyyuu yoo arge heeruu qaamolee nageenyaaf kennuun ga'ee isaanii bahudha. Miseensa kana miseensi biraatis irraa barachuu danda'uutu irra jiraata. Dhimma jedhamurraan sirriitti dhimmi isaa abbaa alangaatiinis wal qabatee kutaa qorannaa keenyattiinis wal qabatee bifa qindoominaan murtee argatee jira. Murteen kun murtee nama barsiisu waan gaarii. Hawaasni keenyas gaafa karaa deemu hattoota kana isaan fakkaatanii
konkolaataa eeggachuu fakkaatanii keessatti hiriiranii eegu waan ta'eef hawaasni keenya of eeggannoodhaanis yoo shakkamaa kana shakkanis odeeffannoo dursanii qaama nageenyaatiif akka kennan jedha ergaan dabarsuu barbaada. Godina Harargee Bahaatti himatamaan yakka ajjeechaa raawwate hidhaan adabamuu poolisiin himeem. Akkasumas namoonni baala sammuu namaa hadoochuu naannessaa turanis adabaman. Faayisaa Xiiqii. Himatamaan Ahmadiin Qaasim jedhamu godina Harargee Bahaa aanaa Gursum ganda Wadaajaa iddoo addaa Utaalaa jedhamutti miidhamaa dhuunfaa ilma obboleessa isaa kan ta'e Baayiruu Muktaar jedhamu sababa maaliif na abaarti jechuun haaloo qabachuun mana maatii isaa deemee kootu deemnet nyaata looniif finna jedhee waamuun manaa baasee mancaan qaama isaa iddoo garaagaraa rukutee ajjeese. Shakkamaan maqaan isaa Ahmadiin Qaasim Muummee jedhamu ilma adeera isaa jecha gaastirikii jedhuun naarra fite jecha jedhuun haaloo yookaan ijaa qabatee mana miidhamaa kana Baharii Muktaar ofiitiin mancaa fudhatee miidhamaan immoo haamtuttiin looniif qoonqoo funaanan sana qabatee fuudhee geessee ergachiin ga'ee booda mana isaaniitti kan fuudhee deeme toora sa'a 7 yoo ta'u ergachiin ga'ee booda miidhamaa kana mancaa qabatee deemu kanaan yakka gocha suukkanneessaa irratti raawwatee. Himatamaa yakka erga raawwatee booda dhoksuuf yaalus seeruu hawaasa irraa qaamolee nageenyaa qaqqabeen to'annoo jala oole. Nus seeruu dhageenya kanaan bakka miidhamaan kun itti du'e jala deemnee gaara keessatti du'aa kana yookiin miidhamaa kana agarree reenfasaa achii kaasnee gara hospitaala Yootfaanaa magaalaa irra jirutti geessinee. Yakkichas poolisii fi abbaan alangaa erga qoratanii booda mana murtii olaanaa godina Harargee Bahaatiif ergu. Manni murtii olaanaa godina Harargee Bahaas galmee dhiyaate erga qulqulleeffatee booda dhaddachaa tibbana oleen himatamaa Ahmadiin Qaasim hidhaa cimaa waggaa 22tiin akka adabamutti murteesseera. Adabbii barsiisaa fi fakkaattota isaa shakkamaa kana barsiisuu fi fakkaattota isaa hubachiisu jedhee manni murtii godina Harargee Bahaa itti amane waggaa 22 kan himatamaatti murtaa'e ta'uu isaati. Qaamoleen nageenyaa dubbisnes namoonni kallattii garagaraan alseerummaa raawwatan irratti adabbiin kennamaa jiru barsiisaa ta'uu himu. Yakkoota gurguddoo xiyyeeffannoo barbaadan jennee wantoonni nuti kutaa qorannaa wajjin adda baasne irratti xiyyeeffannee hojjechaa turre jechuudha. Keessumaa daddabarsa namoota seeraan alaa aanaa keenya keessaa zooniiwwan muraasa keessatti ni jira. Sunis walitti hidhamiinsi isaanii Jabuutii Hargeysa akkasumas immoo haga Yemeniitti kan jiru namoonni dhalataa asii ta'anii jireenyaan yookaan immoo galmi isaanii bakka sana ta'ee jira jechuudha. Isaan sun immoo cadheedha akkamiitiin hawaasni keenya deemuu danda'a waan jiru san hawaasa keessa gabbuunee dhimmoota fi yaadota hawaasa irraa konferensii adda addaa geggeessan yaada erga irraa fudhannee booddee akkam yoo goone hawaasni keenya kun goonfamee dhiibbaa kana yookaan immoo miidhaa kanarraa bilisa ta'uu danda'a waan jedhu san hawaasa wajjin gabbuunee mari'annee irratti illee hojjechaa turre jechuudha. Dhimmoota godaansa seeraan alaatiin naannoo galmee 9 jechuudha kan qulqullaa'e. Anuma Gursumitti himatamtoonni Maftuu Zeenii fi Fuwaad Rashiid jedhaman baala sammuu namaa hadoochuu ashishii osoo naannessanii yeroo hawaasarraa qaamolee nageenyaa qaqqabeen to'ataman. Dhimmichis gama poolisii fi abbaa alangaan erga qoratamee booda mana murtii waliigala Oromiyaaf dhiyaate. Manni murtii waliigala Oromiyaas galmee abbaan alangaa dhiyeesserraa erga qulqulleeffatee booda dhaddachaa tibbana ooleen himatamtoota tokkoon isaanii hidhaa salphaa waggaa 1 fi baatii 8 fi birrii 5,500 adabeera. Mana murtii waliigala Oromiyaatti shakkamtoota kana ni barsiisa ka jedhuu fi fakkaatota ni akeekkachiisa ka jedhu manni murtii waliigala Oromiyaa adabbii salphaa waggaa 1 fi baatii 8 fi qarshii 5,500 ka adabaman ta'uu isaaniiti. Daawwattoota keenya oduun har'aaf jenne kanneen turanii garuma kallattiidhumaan gara qophii keenya itti aanutti kan dabarru ta'a jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduu keenya irraas gawaa hubattaniitu jenneeti kan nuti abdannu kanatti aansuudhaan immoo qabiyyee qophii keenya kutaa jalqabaatiin dhimmoota poolisii Oromiyaa yeroo ammaa kana dhimma ispoortii irratti maal hojjechaa jira jedhu irratti qophiin qindeeffannedha kan jalqabnu. Egaa kilabiin poolisii Oromiyaa erga hundaa'ee gama ispoortiitiin atileetota hedduudha kan inni horataa ture. Egaa atileetonni kunneen immoo dorgommiilee idil addunyaa fi akkasumas immoo biyya irrattis
maqaa gaarii biyyaati kan isaan ol kaasaa turanii kanaanis kan injifannoowwan garaagaraa galmeessanii waamani. Girmaa akkuma atu kaaftee atileetiksiin poolisii Oromiyaa humna guddaa akka Itoophiyaatti horateeti kan inni jiru keessumattuu kilabiin ispoortii atileetiksii poolisii Oromiyaa akka Oromiyaattis biyyaattis akka addunyaattis beekamtii olaanaa qaba keessumattuu shaampiyoonii olompikii Paaris shaampiyoona atileetiksii Oorigan Ameerikaatti qophaa'ee fi feestivaala ispoortii poolisii Itoophiyaa 19ffaan kanaaf ragaa guddaadha jechuun ni danda'ama Girmaa. Egaa atileetonni poolisii Oromiyaa kun biyyaafis akka dhuunfaa isaaniitis badhaasawwan garaagaraadha kan isaan argataa turanii biyyaafis badhaasa hedduudha kan isaan fidaa turanii kanaanis poolisiin Oromiyaa maqaa guddaa qaba. Girmaa akkuma atuu jette magaalaa Sandaafaa bakkeetti humna haaraa horachuuf atileetota haaraa kanaaf haala mijataa uumuu irratti kan argamu poolisiin Oromiyaa kanaanis mana ijaaree tajaajilaaf banaa godheeti kan jiru poolisiin Oromiyaa kanarratti bal'inaan sagantaa qopheeffanne qabna amma sagantaa poolisii Oromiyaa daawwachaa faana tura. Poolisiin Oromiyaa akkuma hojii nageenyaan hawaasa isaa roga hundaan hojjetaa jiru gama ispoortiitiinis kilaba ispoortii cimaa hundeesseera. Ka'umsa isaa hirmaannaa raayyaa poolisii Itoophiyaa hirmaachisuuf kan hundaa'e kilabiin ispoortii poolisii Oromiyaa har'a ganna 27 lakkoofsiseera. Kilabiin kun sadarkaa addunyaatti keessumattuu gama atileetiksiitiin maqaa guddaa horateera. Kilabichi atileetota 60 ol ta'an garee biyyaalessaa Itoophiyaaf filachiiseera. Atileetonni kilabichaa dhuunfaanis riikardiiwwan addunyaa hedduutu harka isaaniitti argama. Amma immoo atileetota dargaggootaa hedduus horachuu irratti argama. Kilabiin atileetiksii poolisii Oromiyaa hoggoottan muraasa dura sochiilee gurguddoo irratti argama. Keessumattuu atileetota ciccimoo horatuun kilaboota akka Itoophiyaatti argaman keessaa kilaba adda dureedha. Kilabni kun shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa dabalatee akkasuma immoo olompikiiwwan addunyaa garaagaraa irratti kilaba injifannoo boonsaa galmeesseedha. Yeroo ammaa kanas atileetonni kilabichaa yeroo ammaa lafaa ol dhufoon akkuma duuba koo kanatti argitan kana shaakallii irratti argamu. As kaambii bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeetti fuuldurri isaanii ifa akka ta'ee fi haala mijataa uumametti fayyadamuudhaan shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa ta'uuf isaanis kan onnachiise ta'uu nutti himan. Kan duraa caala cimnee yoo hojjenne iddoo guddaa addunyaa guutuu irratti mul'achuu dandeenya. Amma jijjiirama guddaa keessa jirra. Akka jabaannee hojjenne biyya keenya kilaba poolisii Oromiyaa maqaa waamsisnu barbaanna. Jabaannee hojjenne kana caalaa warqii fiduu biyya keenyaaf hojjenna. Kilaba keenyallee maqaa waamsifnee biyya keenyallee maqaa waamsisuuf hojjetaa jirra isaati kana. Atileetonni kilabichaa biyya bakka bu'uun olompikii fi shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa hedduu irratti injifannoo boonsaa galmeessaniiru. Akka fakkeenyaatti olompikii Paarisii, shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Ooriganii fi feestivaalli ispoortii poolisii Itoophiyaa 19ffaan injifannoowwan gama atileetiksiin galmaa'an keessaa yaadannoo yeroo dhiyooti. Amma immoo poolisiin Oromiyaa dargaggoota haaraa gara kilabichaa dhufaniif haala mijataa uumuun hojii adda durummaan hojjetamaa jiru keessaa adda dureedha. Kanuma giddugaleessa godhachuun magaalaa Sandaafaa bakkeetti kaampiin jireenyaa waliinii ijaarameera. Yeroo fiigaa turretti kaampiin kan jedhamu maqaan dhaamu seervisiin hin jiru wanti hundumtuu hin jiru miindaa nuu kaffalamtu qofaan ture kan kireeffannee rakkachaa jiraachaa turre. Dura sarvisiin qabnu kaampiin qabnu bibittinnaa ture jechuudha. Achirraa ka'ee amma sadarkaa kana ga'eera jechuudha. Gaafii keenya kan waggaa 27 nu deebi'ee jechaadha. Yeroo jalqabaa bara 1991 gaafa hundaa'u tokkoffaa natu jira innatu ture jechaadha. Yeroo san rakkoolee keessa dabarsine waan baay'ee jechaadha. Yeroo dhaabbatus immoo gosa adda addaatiin dhaabbatee isa keessaa immoo tokko atileetiksiidha jechaadha. Duraanii haala mijataan hin turre namoonni baay'een ijoollonni kiraayii manaa ta'aniiti kan fiigaa turani. Gaafii baay'ee dheeraa ture sana waggaa tokko asitti komishiniin keenya kana haala mijeesse. 2017 kan nuti qaxaramne bokkaan manatti nu roobaa ture. Baran ammoo jijjiirama guddaatu jira. Bakka Oromiyaa shaampiyoonaa irratti illee waxaa shaampiyoonaa irratti illee baay'ee wuxxeetii finnee jira. Dura kaampiillee hin qabnu. Akkaataa bakka tokkotti wal argine ijoollee wajjin shaakala hojjechuuf baay'ee rakkanna. Amma garuu kaampiinis nu ijaarame as geenyeerra galata gahe.
Atileetonni kilabichaa kanaan dura rakkoolee mana jireenyaatiif saaxilamoo ta'uu kan himan leenjistoonnii fi atileetonni poolisii Oromiyaa kun furamuu isaatti gammachuu kan isaanitti hore ta'uu dubbatu. Amma immoo jijjiiramatu jira. Jijjiiramni kun immoo komishinii keenya irraa jechaadha. Maaliifii duraanii gaaffii baay'ee daran kaasaa turre reeshina nyaataa hin qabnu jenna kaampii hin qabnu jechaa turre. Amma garuu rabbi isaaniif haa toluuti kun haalaan nu mijeessanii kana caalatti kan duraa caala cimnee yoo hojjenne iddoo guddaa addunyaa guutuu irratti mul'achuu dandeenya. Poolisiin Oromiyaa Komaander Taamiraatii fi Tigistii baay'ee horachuu jira. Ilaaluuf jirra. Atileetota haaraa ammas keessa ka jirani. Atileetonni kun baroota muraasa booda bara 2017 kan qacaramanii amma waggaa tokko keessatti firii boonsaa fidanii jiran. Atileetiksii poolisii Oromiyaa humna haaraa horachuu irratti hojii guddaadha kan hojjechaa jiru. Nu erga gara kanatti dhufnee atileetii gurguddoo hedduutu gara kanatti dhufee jira. Kaampii mataa isaa godhatee mana guddaa ijaarratee jira. Humna guddaas qabatee jira. Fiigichaa jalqabee hanga teenisii waanaa bishaan daakaa jechuudha. Tuukaandoo qabatee jira jechuudha. Iddoo kanatti kaambii kana horii guddaa baasuudhaan xiyyeeffannoo guddaatti kennee kaambii atileetotaa kan akkatti ijaaruu isaatiif gammachuu baay'ee nutti dhagahame jechaadha. Inni kun jechuun immoo yeroo ammaa ijoollee keenya garee aspaaltii irratti ijoollee gurguddaa kan akka Tigist kan akka Taamiraat ijoollee baay'eetu jira waan ta'eef xiyyeeffannoo waajjirri keenya itti kennuu isaati kan argisiisu jechaadha. Ijoolleen baay'eenuu tan ergasii kaampii kan arganne nutti galan baay'ee gammadaniiti. Ammas ijoollee gara biraati alaa gara keenya ilaalan malee nu dhiyeessanii namni deemu tokko hin jiru jechuudha. Maaliif kaampii mataa keenya danda'e qabna, iddoo tiraakii qabna, iddoo jiinaazii fi hojjechiisuudhaafis karoorri jira wanta ta'eef kanaan booda mana jireenya rakkoon keenya mana jireenya erga nu ijaarame atileetota haaraa guddattoota boru kilaba keenyaa bakka bu'an gara kaampii kanatti galchuudhaaf haamilee guddaa nutti horeenus inni dhufu sunis haamilee guddaa qaba jechuudha. Fuulduraafis immoo inni kun asitti nu mijaa'e taanaan kaambii isa waggaa 27 nu guutee nu guutamuu isaa iddoo kana ga'uusaa waan tokko. Kan ammoo isa hojii keenya fuulduraaf kan cimsinee hojjennu kan nu godhu waan ta'eef fuulduraas immoo nus akka leenjisaatti atileetota keenya isa kana duraarra kan jiru isa kana ol daballee hojjenneet kun hawwii kiyyaa jechaadha. Iddoon kun iddoo bal'aadha. Iddoo atileetis mijataadha. Fiigichaaf iddoo mijataadha. Jireenyaaf iddoo mijataa wanta ta'eef tiraakis asuma keessatti hojjenna. Jimnaaziyeemota adda addaas asuma keessatti indorgeemii jechuudha. Tikwaandoo qabna, teenisa qabna. Isaaniifis as keessatti hojjenne iddoo shaakala iddoo mana jireenyaa asumatti ta'a jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya duuba kootti kan argitan kun kaambii kilabii atileetiksii poolisii Oromiyaati. Kaambiin kun bara 2013 kan inni hundeeffame lafa hekteera 5 fi hodhakkaa irratti jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya guyyaa har'aa kana manneen ijaarsaa bilookiin 4 jechuudha. Akkasuma atileetota 260 qabachuu danda'u ijaaramuun tajaajilaaf banaa ta'eera. Kana keessattis atileetonni lafaa ol dhufan kan boru biyya bakka bu'uudhaan olompikii fi shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa garaagaraa hirmaachuu danda'an asii ba'u jechuudha. Kanaan dura atileetiin kilabii poolisii Oromiyaa mana jireenyaa qabu ture. Kanumarraa ka'ame hoggansi olaanaa komishinii poolisii Oromiyaa qajeelfama kennaniin akkaataa sanaan qophiin jalqabameet yeroo gabaabaa keessa manni bilookii 4 nama 300 miseensota atileetii 320 kan qabachuu danda'u dhiiraaf bilookii 2 dubaraaf bilookii 2 tokko tokkonsaa doormii 10 kan qabu waliigalli isaa immoo doormii 40 kan qabatu bilookiin tokko kaaree 355 irratti kan qubatee fi waliigalli isaa immoo manni kun iddeen itti qubatee jiru kaaree 1420 irratti qubatee jira jechuudha. Baasiin kanaaf bahe himaataadhaa kennamee baasiin gatii harkaa dabalatee dallaa amma ija kooriidariin kana dabalatee miliyoona 62 oliin hojiin kun hojjetameera. Karaa gabaabaa ta'een karaa qulqullina qabuun gorsaadhaan deeggaramnee hojii kana guyyaa guyyaadhaan hordofuudhaan akkaataa kallattiin komishinii kaa'ameen qulqullinni isaatis yeroo isaatis karaa gabaabaa ta'een xumurreerra.
Dorgommiilee idil addunyaa olompikii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa fi akkasuma ammoo dorgommiilee biyya keessaa keessatti kilabiin poolisii oromiyaa adda durummaan beekamaadha. Qondaaltonni olaanoon poolisii oromiyaa ammoo xiyyeeffannaa itti kennanii kaambiiwwan kana kan atileetota 260 qabatuu fi ulaagaalee adda addaa guuttatee humna haaraa deeggaruu kan danda'u kan isaan ijaaranii kabajamtoota daawwattoota keenya poolisiin oromiyaa akkuma kanaan dura maqaa biyyaa waamsisuun alaabaa biyyattii atileetonni mirmirsaa turan fuuldurattis atileetota haaraadhaan mirmirsuudhaaf jechuudha yeroo ammaa kaambii kana fakkaatu ijaaranii tajaajilaaf banaa godhaniiru. Qondaaltonni olaanoon poolisii oromiyaa kanarratti maal jedhu kan jedhu kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaa poolisii oromiyaa daawwachaa nu faana tura. Eebba kaambii kanarratti Komishinara Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Jeneraal Dirribaa Mokonnon dabalatee qondaaltonni olaanoon poolisii fi atileetonni bebeekamoon akkasumas leenjistoonni garaagaraa irratti hirmaataniiru. Injifannoo kaleessaa itti fufsiisuuf humna haaraa horataa deemuun murteessaa ta'uu himan qondaaltonni olaanoon poolisii Oromiyaa. Kilabiin ispoortii poolisii Oromiyaa bara 1990 gosoota ispoortii adda addaatiin kan hundaa'e yeroo ta'u haalota rakkisoo ta'an hunda cabsuudhaan yeroo yeroon of haaromsuuf of cimsuudhaan deemuudhaan yeroo ammaa sadarkaa naannoo biyya ardii fi addunyaa beekamtii guddaa argachuudhaan maqaa poolisii naannoo keenyaa fi uummata naannoo fi biyya keenyaan ol kaasuun mul'isanii jiru. Kilabiin ispoortii poolisii Oromiyaa gootonni baay'een maqaan isaanii hin dagatamne dorgommiiwwan shaampiyoonii naannoo irraa kaasee hanga sadarkaa idila addunyaatti biyya keenya madaaliyaa isheen argatte keessaa inni guddaan kan ijoollee poolisii Oromiyaatiin kan argamedha. Kaampiin kilabii ispoortii poolisii Oromiyaa bifa kanaan bareedee guyyaa har'aa eebbifamuuf kan qaqqabe kun baasii maallaqaa yeroo ilaalamu miliyoona 60 oliin kan ijaarame yoggaa ta'u akka inni yeroodhaan jalqabamee akka xumuramu kan godhan hundi keessan galanni koo isiniif guddaadha. Galatoomaa. Baay'inaan atileetonni yeroo san jirtan immoo har'a atileetummaarra darbatanii sadarkaa leenjisaatitti gaafa dhuftan waa hundi yeroo hin beekamnetti miira xiiqii qabachuudhaan saba kana qofa bakka bu'uudhaan atileetuun bara san dhaabbate sadarkaa biyyaatitti itti fufiinsan waggaa 5 oduu addaan citin atileetiin poolisii Oromiyaa shaampiyoonii biyya kanaa ta'ee itti fufee bakka rakkoon hammaataa fi leenjisaan gahumsa qabu hin jirretti bakka hidhannoon gahaan hin jirretti bosonaa fi bu'aa bayii mana dhuunfaa keessatti kun halkan bineensa sodaachifamaa kun immoo kashlabbootan karaatti rukutamaa injifannoon kun itti fufee har'aas ga'e. Atileetonni keenya isinarra immoo abbaa carraa taatan. Kaleessa wanni atileetonni cicciboon har'a maqaa baasanii addunyaa raasan kun rakkoo isaan keessa darbanii as ga'an hubachuudhaan jireenyi lafaa kanaa bu'aa bayii malee namni mo'achuu akka hin dandeenye ofirra dabartanii carraa har'a argattan kanaan boru fixaanee wanna hojjetamu. Carraa kana gochatti jijjiiruudhaan carraa kana qabeenyatti jijjiiruudhaan saba keessanii fi humna keenya har'a biyya dhaabuu keessatti sirna ijaaruu keessatti gammoojjii adda addaa keessatti dhiiga isaa utuu hin qusatin lubbuu tokkittii qabu saba isaatii kennaa jiru maallaqatti oduu jijjiirin kaayyoon isin dhaabbattaniif maallaqaan kan bakka bu'u oduu hin ta'in waa'ee sabummaa waa'ee biyyummaa akka ta'e beektanii antummaa kalee argisiisaa turtanii fi caalmatti immoo faana fi duukaa hangafoota keessanii injifannoowwan cululuqaa karoora duubatti deebi'uu hin dandeenye karoora gubachuu hin dandeenye karoora mataa keessanii baafattanii hojii caalu akka hojjettan Atileetonni kilabichaa Itiyoophiyaatti maqaa guddaa horaaru Itiyoophiyaanis atileetota poolisii Oromiyaatiin kabajamtee jedhan Komishinarri Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Jeneraal Dirribaa Mokonnin. Olompikii akka biyyoolessaatti bakka bu'anii deeman Tigist Asaffaa fi Taamiraat
tola walitti aansanii madaaliyaa warqii kaasuudhaan fedhii fi wanni uummanni fi biyyi keenya beektu bare odoo akka biyyaatitti akka saalfanne kan nu godhan ijoollee kana lamaan turan. Isa duwwaa soddon ta'in barreen gaddaa dorgommii komishinii poolisii naannoo 12 wajjiniin dorgomne akka tokkoffaa baanu kan nu taasisan ijoollee kana. Kanaafuu ijoollee kana bifa kanaan gatiin isaanii guddaadha. Haala kamuu keessa taa'anii injifannoo atileetonni poolisii Oromiyaa galmeessaa jiraniif poolisiin Oromiyaa isin faana jiraas jedhu Jeneraal Dirribaan. Manni isaan keessa jiraachaa turan mana konistiraakshiniidhaaf akka beeksisitti itti fayyadamaa turan manootan waggaadhaaf waggaa 2-3 ijaaraman isa keessa ciisanii isa keessa boqotanii roobni yeroo irratti roobu laastikii darrabatanii odoon rafiin bulanii ganama immoo hirriba keessaa halkaniin ka'anii shaakala godhanii biyya kana waamsisan. Poolisiin Oromiyaa ispoortiinis ta'ee roga hundaan yoo cime Oromiyaattis ta'ee Itiyoophiyaatti kabaja horaa jira kana cimsanii kan hojjetan ta'us dhaamaniiru. Amma humna waraanu leenjisnu humna kana cimsu maqaa hamilee humna keenya kan waraanu ol kaasu cimsuun walmaddii qabnee hojjechuun baay'ee murteessaa waan ta'eef kana wanna guutuu ta'e hojjechuudhaaf yaanna nus injifannoo ijoollee kanaati irratti hundoofnee wanna gochuu qabnu akka goonu warri bu'uura taatan leenjistootni kaleessa kaattanii maqaa biyya kanaa waamsisaa turtan amma immoo leenjidhaan gaheettii keessan dabarsitanii kennuudhaan ijoolleen kun naamusaan akka hojjetan akka shaakalan taasisuu keessatti beekumsa keessan dabarsitanii hiruudhaan ijoollee kanaa isin ga'uu keessaniif galata guddaan isinii galchuu barbaada. Xumura irrattis ijaarsa kaambichaatiif qaamolee deeggarsa gochaa turan waraqaa ragaa fi beekamtiin kennameera. Sochii ispoortii kilabichaa cimsuudhaaf poolisiin Oromiyaa gama hundaan tattaaffiin godhaa jiru jajjabeessaadha. Haaluma kanaan ispoorteessitoota dargaggoota horataa yoo deeme biyyaafis gumaacha qabu cimsaa deema jenna. waliin jirra kabajamtoota daawwattoota keenya amma ammoo yaadaan gara godina Harargee lixaatti daawwattoota keenya imalchiifna girma. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo fi magaalaa Maayaatti yeroo ammaa kana dhimmoota kontiroobaandii ittisuu faana wal qabatee hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa hojiilee gaggaarii hojjechaadha kan isaan jiran. Kana malee ammoo godaansa namoota seeraan alaa kanarratti bobba'anii hojii hojjetaa jiran irrattis tarkaanfiin fudhatameera. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo ammaa kanas hawaasni qaamolee nageenyaa waliin gurmaahuudhaan egaa kan isaan hojjechaa jiranii kanuma ilaalchisuudhaanis qophiin qindeeffanne qabna. Daakter qophii keenyaa qophicha istiidiyoorraa nu gadhiise nuun gara boodaa walitti kan deebinu ta'a. Turtii gaarii. Guddina dinagdee biyya tokkoo dhugoomsuu keessatti sirni bittaaf gurgurtaa ammayyaa'uun gahee guddaa qaba. Hojimaata sirna bittaaf gurgurtaa ittiin hoogganamus ammayyeessuun ammoo alseerummaa xiqqeessuuf gahee guddaa qaba. Biyyi keenyas sochii cancala daldalaa seeraan alaa ittisuuf seerota baasuun hojiirra oolaa jira. Kun immoo fayyadamummaa lammiilee mirkaneessuu keessatti qooda olaanaa qaba. Seektaroota hawaasa waliin ta'uun alseerummaa ittisuuf adda durummaan gahee qaban keessaa tokko qaamolee nageenyaati. Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo fi magaalaa Maayaatti qaamoleen nageenyaa qindoomina hawaasaa waliin ta'uun daldala seeraan alaa ittisaa akka jiran odeeffanne. Aanaa keenya kun akka naannoo shanii hojii waldaan geessuun tokkoffaa daldalli seeraa alaa haalaan bayyataa jechuudha. Daangaan naannoo Somaaleedhaa kanarratti daldalli seeraa alaa waan akka seeran qabu jechuudha. Halkanii guyyaa deema. Kanaaf halkanii guyyaa poolisiin teenya immoo halkanii guyyaa dhaabbattee milishaa keenyaa wajjin dhaabbattee hawaasa if jala ijaartee
daldala seera alaa tarkaanfii irratti fudhataa jiran jechuudha. Gaashin sirnaa jira kana hunda nama 70 jira gaashin araddaatti. Kana jaarii qindeesses hawaasas mari'achiisee poolisiin keenya daldala seera alaa kana baay'ee tarkaanfii itti fudhachaa jira hanga durirra amma haala wayyaa'eera. Ammaan tana bulchiinsi magaalaa kanaa eega magaalatti hundaa'e poolisiilleen dhuftee nu dhaabbattee daldalli seeraan alaalleen seera qabatee jira jechuudha. Warra seeraan ala daldalaa ture seeraaf dhiyeessanii akka seeraan gaafatamu godhanii jiranii jechuudha. Saganteessa iddoo dhaabbii akka magaalaa tanaatti iddoo 7 jira. Iddoo dhaabbii gaachana seeraa milishaa poolisii wajjin qindooyinee halkanii guyyaa hojjechaa jira. Akka jiraattonni aanaa mi'eessoo fi qaamolee nageenyaa irraa odeeffannetti alseerummaa daldala irratti raawwatamaa ture to'achuuf hojii hojjetameen namoota dhuunfaa shira garaagaraa raawwataa turan irratti tarkaanfiin fudhatameeraa jiru. Qaama nageenyaa hojii taanee halkanis guyyaas rakkoon garaagaraa akka uumamne akka walitti bu'iinsi uumamne daldalli seera alaatii fi godaan seera alaa akka naannoo sanatti hin dalagamne qaama nageenyaa hojii taanee ittisaa jirra. Daldala seeraan alaa toora FSR 6 olii qabamee jechuudha. Akka waajjira foolitti meeshaan galii mootummaadhaaf taate qarshii miliyoona 83 fi wayii tuqaa wayii jechuudha kan galii mootummaadhaaf ta'e jechuudha. As keessatti meeshaan farreen nageenyaatilleen asumaan qaxxaamuraa jira jechuudha. Poolisiin keenya sirriitti dhaabbateet kana hunda eegaa jechuudha. Naannoo kontiroobaandiin dirree du'aadhaa fi hubarraadhaan kan dhufu jechuudha. Keessaa hoggansi iddoo kana keessatti addeeffachuudhaan ejjennoo qabachuudhaan dhimma dinagdee fi kufaati biyya irratti kan dhufu kana hojii sol qabate ittisuu hojii qabate hojii bal'aadhaan iddoo kanas hojjennee jira. Hojjennes tarkaanfii fudhannee jira jechuudha. Hojjennes meeshaaleen gara mootummaa gumuruka Harariitti akka galus taasifamee jira jechuudha. Keessaa karaa maallaqaadhaan yeroo lakkoofnu miliyoona 47 ol mootummaadhaaf galii akka taasisnu goonee jira jechuudha. Daldalli seeraan alaa mi'eessoo gammachiis machaara miccataa galamsoo hirnaa wajji wal qabate yeroo yeroodhaan qabamaa kan jiru ta'uu isaatii fi dhimma kanarratti araaramaa kan hin qabne uummanniinis haa ta'u miseensi keenya yeroo yeroodhaan hordoffii godhee odeeffannoo argatu naa wajji wal qabate tarkaanfii fudhachaa jiru kan jiru ta'uu isaati. Akka bara 2018 kanatti qofa irratti jechaadha naannoo miliyoona 300 ol mootummaaf galii goonee kan jiru ta'uu isaati. Hawaasni keenyas daldala seeraan alaa ittisuu irratti jala bu'anii yeroo kennuun poolisii wajjiniin ta'anii wanna kana ittisuu irratti gaheen hawaasa keenyaa isa olaanaadha jechaadha. Gama tokkoon hawaasni kanarree itti gammadaa jira. Itti nuu jabaachuu qabdu waan sirriidhaa jedhee hawaasni bakka rakkoo isaasan bakka aangoo irratti qabnu san irratti sirriitti olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u taasisaa jirra. Keessattuu amma yeroo ammaa kana daangaa irraa namoota walitti buusanii yeroo namoonni walitti bu'ee faayidaa barbaadu ni jira. Nama walitti buusanii daldala seeraan alaa sana keessa maksanii dabarsuudhaaf yaaliin godhanii jira. Hattoonni gama Sumaaleetiinis jiru, gama naanis jiru. Isa kana immoo nuti dursinee argamnee hawaasa keenya ijaaruudhaan, hawaasa keenya mariisisuudhaan, eeruu hawaasa keenya irraa fudhachuudhaan hojii isaanii fashaleessaa jira. Namoonni faayidaa dhuunfaa isaaniitiif jecha hawaasa kana walitti buusanii hawaasni kun wal lolee yeroo hundumaa naannoo kanarratti lolli akka jiraatu ka fedhan jiru yaa ta'uti. Fedhii guddaa hawaasni nageenyaan qabuun wal qabate yeroo garagaraatti maanguddoo fi qaamoleen bulchiinsa naannoo lamaanii walitti dhufanii nagaa buusuudhaaf hojiin hojjetamaa jiru bal'aansaa kan jiru ta'uu isaati. Qaamoleen nageenyaa aanaa mi'eessoo fi magaalaa Maayaa hojii alseerummaa daldalaa irratti raawwatamu to'achuuf hojii cichoominaa hojjetaa jiraniin cinaatti lammiileen godaansa seeraan alaatiif akka hin saaxilamneefis hojjetaa jiru. Godaansa seeraan alaa kunneen cuftinuu amma immoo eega waajjirri poolisii asitti kan nu dhaabbate booda fooyyee jira. Qindoobiidhaan gaachana sirnaatii wajjin milishaa wajjin poolisii wajjin qindooyine nageenya keenya eeggachaa jira. Poolisiin keenya asuma taa'ee eegiruu hawaasaatiin warreen daldala seeraa alaa oofuu fi warreen shanee deeggaru warreen warra saamota shiftoota hawaasa keenya saamu qabanii to'annaa jala oolchan ammaa wakkeessanii jira.
torbii kana keessa akka tarkaanfii irra fudhatanii as galee jira. Godaan seeraa lattisuu keessatti namoota to'annee qabna. Amma durallee kan to'achaa jirra kan gorsinee hubachiifnee naannuma keenya kana keessa araddoota aanaa keenya keessa to'annee waajjira poolisii tursiifnee eega inni barate eega inni hubate miidhaa godaan seeraa qabu eega inni baratee booda kan gorsinee gadhiifne jira. Ammallee gara nama 13 wayii to'annee waajjira keenya keessaa qabnaa jechuudha. Namoonni gowwoomfamanii osoo godaanaa jiran to'ataman dubbisne lammiileen soba faddaaltotaan akka hin gowwoomfamne dhaamu. Biyya alaatiin isin geessa akka dalagattanii bakka afataa jettanii jireenya keessan firraa jijjiirtanii irreessa irrattiin akka isin eega akka shaf jettanii bakka irreessa irra wagguu dhuftanii achi dhaabbaddeetiin isin eega guutuu makiinaa irraa fuutan baajaa kiyya isin naqee isin fidaa isin oofaa nunjee isaa bakka baankii tana nu fide achi bakka poolisiin qabdee bakka achi wajjinu qabanii akka nu fidan. Dogongoraan ba'ee dogongora kan kooti moo naqamnaan ilaalladhe dallaalli na dogongorse kana waan ta'eef dallaalli waan na dogongorseef qabamuu hiyyaaf itti gammadu malee itti hin gaddu. Kana seeni kayyoo mana baanu bakka hin deemte jennaa bakka daldalli nu dogoleen nama baanu. Ragana nu gaafannee bakka hin deemte jennaa hundee bakka eegaa rakkinni kun jiraate nuu siiphi jennee mana baanee jira. Asii qabamuu kennaafoo galata qabna. Silaa kana beeknante nuti manaa hin baanu doofummaa teenyatu akkatti manaa nu baasee akkana nu godha malee bakka nuti manaa ba'uun feenu silaa warra keenya ijoollee teenya tanu duuba jirtu amma silaa galleetuma himuu feena malee. Hin deeminaan jaagulii rakkoo hamtuu jira. Uummanni Oromoo lubbuusaa dhabee jira. Rakkoon turamtuudha hin deeminaan jaanii waliin hin gorsaa jechuudha. Namallee deemu yoon arge. Godina Harargee Bahaa aanaa Calanqootii kan dhufu jira. Akkasumas ammas godina Harargee Bahaa aanaa Goloodaatti kan dhufu jira. Ammas aanaa Qarsaa godinuma Harargee Bahaa keessa kan dhufu jira. Eebiin godina Harargee Lixaa keessallee aanota adda addaa irra namootaan kunniin dallaalli kun gowwoomsee gara biyya alaatitti yeroon isaan itti sochoosanii jira. Qaamoleen nageenyaas faddaaltota faayidaa isaanii dursuun lammiilee balaaf saaxilan hordofanii to'achuun seeratti dhiyeessaa jiru. Keessumaayyuu konkolaattonni gurguddaan kun dhugaa dubbachuuf yoo ta'e daandii dheeraa kanarratti namootuma naannessaa ooluu jechuun nama dandeessisa. Finfinneerraa osoo deemaa jiru Jijjigaadha kan inni deemu dallaalaa wal dubbatee dallaala waliin naannoo Adaamaa namoota kana Arsiirraa warra deema. Irra caalaan isaanii namoonni kurnan amma dheengadda qaban kun Arsiirraati kan isaan deeman. Konkolaachisaa fi raddaatii gargaara konkolaachisaa kanaa wal dubbatanii akkaataa isaan maallaqa yeroo isaan walii dabarsan kana hunda dhaggeeffataa ture yeroo as ga'u odeeffannoo nuuf kenne qaama nageenya harkatti namoota sana qabne yeroo ammaa kana galmeen isaanii qulqullaa'aa kan jiruu fi adeemsarra kan jirudha. Yoo rabbii torbaan booda mana murtii dhalaanii jarri kun akkuma nama kamiittu namni biraa konkolaachistoonni biraallee akka fakkeenya ta'aniif murtiin itti kennamuu ni danda'ama. Galmee mana murtii olaanaa dhiyeessinee himatama tokko irratti waggaa 10 fi qarshii 10 kan adabame galmee tokko irratti nama himatamtoonni lama waggaa 7 fi qarshii 5,500 kan adabaman ta'uu isaati jechuudha. Akka kutaa magaalaa Adeelleetti barana galmeelee godaansa seeraan alaa 6 hojjannee kan beellama mana murtii irra jiru jechuudha. Magaalaa jiddugaleessarraa gara Sumaaleetti gara Jibuutiitti naanneessa nama hojii wal qabatee kan socho'u bal'inaadhaan ni jira. Kun immoo sakatteessaa yeroo adda addaa fi yeroo uummanni kennu hojii wal qabatee to'annaa jalatti goonee gara seeraatiin kan dhaqqabsiisne hawaasa immoo qaqqabne immoo gara warra maatii isaanii akka galan gochaa kan jirruu fi hojii bal'aa hojjetamaa jirudha. Qaamoleen nageenyaas balaa godaansi seeraan alaa lammiilee irraan gahaa jiru hambisuuf hawaasa waliin hojjetaa jiru. Kun immoo hawaasaaf poolisii gidduutti walitti dhufeenya cimaa uumuun wal deeggaranii yakka akka ittisaniif gargaareera. Ijoolleen hariiroo naannoo kana fa'aa karaa dirree dhawaa hawwadaa yaadarii kana fa'aa mana kareeffatanii dallaallee achi guuraa turan. Bilbila abbaa inni wal qunnamuu jiranii san isaa harkaa fuunee dhufu jirra bakka kana qonnu fuudhii nuti karaan beeynu jenneeni hoggaa inni dhufe nuti poolisii taanii fumateenya kaanii qabaa turre jechuudha. Nama meeqa waajjira poolisii kana finnee guutuun isaanii warra itti murtootee amata godha meeqa godha shanfaa godha afur itti murtaa'ee nama hedduudhaan bakka itti murtaa'ee kan jiru sababa qabneen jechuudha. Warra seeraan ala daangaa qaxxaamuruuf ce'us nu waliin taanee naannoo buufata konkolaataatti dhaabbannee wajjii ittisaa jirra. Paatroolii
daawwii sagatteessa nageenya hawaasaa gaachana sirnaa milishaa waliin qindaa'uun eeruu akka warri diinaa hin arganne waliin taane waliin hojjechaa jirran. Yoo xiqqaate nama 100-200 jechuudha karaa oliirra buqqaanii namoonni dallaala seeraan alaatiin gowwoomfamanii karaa kanarratti adaamaa kataa'u jira. Fakkeenyaaf dallaal adaamarra taa'ee hojjetu jira jechuudha. Achirraa cirootti dabarsaa ciroorraa asitti daddabarsaa jira jechuudha. Kun dirdaa kun hararitti dabarsaa jira jechuudha. Kanaaf jidduu kanarratti hubannoo hawaasni argateen kan to'atamee seera jalatti murtee argatees ni jira. Isa kana gonkumaa akka hafuuf wanti nuti hojjechaa turre irra caalaa hawaasa irratti kan dalagaa turre ta'uu isaati. Bara kana keessatti yakkoonni kunillee baay'ee xiqqaate jechuu dandeenya jechuudha. Baay'inni isaanii jechuudha. Kanaafuu bakka dallaalli hin argamne immoo ijoolleen bakka biraatti deemtee akkan saaxilamne akkan dararamne akkan gudeedamne gochuudhaan maatii hojii gaddeebisnee abbaa taayitaa warri hawaasummaa hojii sol qabatee geejjiba hojii sol qabatee wal ta'uudhaan qindoomuudhaan isaan kana karaa maatiillee akka galan hedduu wajjin iddoo kana keessa kan galchines ni jira jechuudha. Jiraattonni aanaa mi'eessoo fi magaalaa Maayaa dubbisne gara fuula duraattis hojii qaamoleen nageenyaa hojjetan deeggaranii hojjechuun nageenya isaanii eeggachuuf qophii ta'uu himu. Har'allee poolisa keenya wajjin wareegamaa jirra. Poolisa keenya wajjin bakka isaan dhaabbatanitti hawaasallee mari'achiifne manguddollee abbootii amantaallee mari'achiifne isaan maddii dhaabbannee har'as borus nageenya biyya teenyaa lafa qabachiisuuf qophiirra jirra. Nageenyi furtuu biyya kanaati. Yoo nageenyi hin jiraanne jireenyi hin jiru. Hawaasti keenya ammayyuu kana naamuuf barbaadu heeruu qaama nageenyaatii kennuudha. Heeruu kennee waan kenne ordofee aga xumuraatti ragaa irratti ba'ee qaama karaa qaxxaamuraatiin faayidaa barbaadu yoo hojii isaa fashaleesse hawaasti keenya dinagdeedhaan gara fuulduraatti akka deemu nagaadhaan qabeenya qabu akka tifkatu amantaa akkasiin qaba. Keessumaa hojiiwwan bara 2018 kana keessa waliin hojjenne keessatti hawaasa kana qabannee milkaa'uu dandeenye hawaasa kana qabannee nageenyi aanaa keenya akka mirkanaa'u gochuu waan dandeenyeef ammallee hirmaannaan keessan eeruu kennuudhaan karaa adda addaatiin hawaasni keenya nu cina dhaabbatee nageenya naannoo keenyaa waliin haa eeggannu. Qaamni nageenyaa kanarratti amanee hawaasa kiyyatti siiqee keessa ooleen tajaajila kennuu qaba. Hawaasni humna qaama nageenyatii kan jedhu kana amanee hawaasa waliin hojjechuu qaba jechuudha qaamni nageenyaa. Hawaasni keenyas anis poolisiidhaa. Poolisiin kallattii nutti agarsiisa malee kan yakka ittisuu qabu nuyi kan olaantummaa seeraa akka mirkanaa'u taasisu nuyi kan jedhu kana hawaasni keenya keessattuu sadarkaa dargaggummaa warri jiranii fi abbootiin keenya warri nu dura qabsaanii muuxannoo gaggaarii qaban jiru waan ta'eef hawaasa keenya waliin akka tokkoomnu qaamni nageenyaa hawaasni keenya irree gahee isaanii bahuu qabu. Milkii itti arganneerraa milkii itti arganne kan ammoo itti fufsiisuudhaaf daran cimnee akka deemnu. Haala keessoo keenya mana marii nageenyaanis ilaalla. Ollaa wajjinis amma Asakoo fi Ancaar Shawaa Bahaa Martii yeroo yeroodhaan walitti dhiyaannee haala daangaa naannoo kanatti jiru daangaa keenya jidduu diinii jiru dhabamsiisuudhaaf opereeshinii ammalleen adeemsisaa jirra. Affaaris torbaanuma kana keessatti mataara irratti warra Bahaa Shawaa warra Arsii wajji taane marii adda addaa gaggeessine raayyaa ittisa biyyaa federaalaa fi keessoo keenya yeroo yeroodhaan kan deemnuu fi opereeshinii guddina keenya keessatti gaggeeffamaa jiru waloodhaan ta'uu fi qindoomina keenya gaarii ta'uusaa kaasuudhaaf. Qaamoleen nageenyaa qofaa isaanii yakka ittisuu hin danda'aniin. Keessattuu yakka dursanii ittisuuf eeruu kennuu ragaa bahuu fi hojii qaamoleen nageenyaa hojjetan deeggaranii hojjechuun olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti hawaasni gahee isaa baachuun barbaachisaadha. Hojii qaamoleen nageenyaa aanaa mi'eessoo fi magaalaa Maayaatti hawaasa waliin ta'uun hojjetaa jiran cimee itti fufuun dhaamsa qophii keenyaati. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa tokko lama jechaa kaa sagantaan poolisii Oromiyaa kan torbeen kanaaf qindeeffanne kana fakkaataa. Torbanittaan ammoo sagantaa wal fakkaataa fi barsiisoon kan walitti deebinu ta'a istiidiyoo irraa sagantaa beeksisaa isin faana turtii kan taasise ana Ahimad Garaaddaati. Anis Girmaa Magarsaati. Torbanittaan hanga walitti deebinutti nagaan nuu tura.